jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isiniif haa baay'atu isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhe isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin tura. Viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhe isiniif dhiyaadhe aartistii Tulluu Taaddasaa sirba haaraa badhaatuu jedhu qabatee dhiyaatee jira. Egaa sirbi kunis galgala har'aa gama YouTube Tulluu Taaddasaa jedhu irratti guutuun isaa nuuf gadhiifama. Kanaafuu deemtanii Tulluu Taaddasaa subscribe gochuudhaan viidiyoo badhaatuu jedhu galgala har'aa jimaata galgala kana waan gadhiifamuuf hundi keessanuu deemtanii akka viidiyicha ilaaltan abdiin qaba. Viidiyichi wantoota hedduu of keessaa qaba. Yaadni isaa baay'ee of keessaa qaba. Viidiyoo daqiiqaa 5 jaallee ta'ullee yaada 1000 jechoota 1000 hiikaman kan of keessaa qabu ta'uun isaa viidiyicha yoo ilaaltan ni dhaggeeffattan. Jalqaba irratti yaa baay'ee kan jedhu irraa wantoota muraasa dhaggeeffattanii turtan. Kanaaf immoo guutuu viidiyoo kana kan argattan Tulluu Taaddasaa Official kan jedhu fuula YouTube isaatirraa guutuu isaa galgala kana obsaan hawwiidhaan kan eeggannu ta'a. Kanaafuu Tulluu Taaddasaa Official kan jedhu deemtanii subscribe akka gootan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isin jecha yaada fi qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti katabuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii. Rachu naman dhagayin brother namni baranaa waan jedhuun qabu bakka waan jedhuun dhabu bakka namni baranaa maalis hojjettu gaaris godhi hamaas godhi biqaatii qabaadhu wallaala waan sin jedhuun dhabu. Amma fakkeenyaaf ati gobazii taate bishaan irratti ati otoo qinxis jechaa deemtee waan daakuu hin dandeenyeef sin jedhu. Dhugaadhaan otoo ati amma fakkeenyaaf Waaqayyo taalantii addaa si kennee samii irratti akkasitti balaluu jalqabdee akka keenyaatti lukaan deemuu hin danda'u sin jedhu. Gaafa gad jettee sabaayidhaan jiraattu hangati dafee agaraatti sin jedhu. Gaafa immoo ishii bakka namoota faana tattabattee bakka fiqirii wayya gaafa jettu immoo qaajjaadhaa sin jedhu. Dhugaadhaan namni waan sin jedhu hin qabu. Ati waan tokko ni jaallata taanaan isarratti gobazii ta'e ciichii kaayyoo kee irratti gagamaa ta'e si arrabsan maalis si godhan isarratti gagamaa ta'iti jireenya kee ashanafi. Achi booda intinaa koo gobazii koo intinii koo jedhanitu iskitta